Finfinneen duraan akkam turte ajuutti hojjetaa baankii ta'uu fedha. Aanaa Bulee Horaati kan dhaladhee. Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota kolbaa miidiyaa neetworkii adda qophii addaa keessummaa qabadhee isin dhufee jira. Nu waliin turaan affirra kenna. Akkam jirtu sun nagaa? Nagaa galata waaqa. Maqaa keessan? Maqaan kiyyaa Daddacha Dambii jedhama. Okay. Gaheen hojii kiyyaa Daayirektara Kominikeeshinii fi Miidiyaa Afrikaa Holding Guruppiiti. Okay. Finfinnee hojjedha. Hayyee Finfinnee hojjettan. Hayyee guddaa galatoomaa guyyaadhaa baga gara kolbaa miidiyaa neetworkii fuula kolbaa miidiyaa neetworkii nagaan dhuftee sin jenna. Ulfaadha sunillee. Hayyee gaaffii tokko kan waliin goonuu ta'a. Nu hordofaan affirraa kenna. Feesbuukii, yuutuubii, tiiktookii kennaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Hayyee obbo Daddacha mee gaaffiidha atillee dargaggoo yeroo silaallu dargaggeessi akkamitti hojii mataa fi uummatuu danda'a? Dargaggeessi jiruuf jireenya fi akkamitti jijjiiratuu danda'a jettee yaadda? Tole, dargaggeessi gahee guddaa qaba. Akkuma dargaggeessa ta'e umurii dargaggummaa keessatti waan guddaa hojjechuun ni danda'ama. Umuriin keessatti xiyyeeffannoodhaan hojjetanii jijjiirama biyyaa fiduu akkasumas maatii ofiis mataa ofiis jijjiiruu kan danda'anu yeroo umurii dargaggummaa keessatti dargaggeessi gahee guddaa qaba. Carraa hojii uumachuu keessatti dargaggeessi yeroo ammaa kun yeroo teknooloojii waan ta'eef sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamuun carraa hojii uummatee ofii isaarra darbee biyyittiif illee gumaacha ta'uu danda'a. Sooshaal miidiyaa kana akkamitti fayyadamuu danda'a? Bu'aan qaba moo hin qabu sooshaal miidiyaan? Sooshaal miidiyaan bu'aas qaba, miidhaas qaba. Kallattii lamaan ilaaluu danda'u qabna. Bu'aan ni qabu yoo waan gaarii itti fayyadamne bu'aa gugurdaa fidacha. Yoon ammoo waan hamaadha yoo itti fayyadamne akkuma san dhiibbaa ni geggeessus dhiibbaa guddaa. Kanaafuu fakkeenyaaf namni tokko amma bilbila iPhone qabaachuu danda'a, Samsung qabaachuu danda'a, Smartphone qabaachuu danda'a. Isuma qabu kanaan waan barbaade akkamitti marketingii hojjechuu danda'a. Seelsiin maani, marketingiin maani, biraandingiin maani kan jedhu search godhee gaafa laalee dubbisee yaada isaa achirraa fudhachuu danda'a. Yaada achirraa fudhate san gara hojiitti qabatamaan karoora karooressan hojiitti hiikee hojjechuu danda'a. Carraa hojii uumachuu danda'a jecha. Kanaaf sooshaal miidiyaa yoo itti fayyadamne bu'aa guddaa qaba. Yoo ammoo waan gaariif itti hin fayyadamin waa hamaadhaaf yoo itti fayyadamne biyya diiguu danda'a. Nama dhuunfaa sanuu rakkoo geggeessuu danda'a jecha. Kanaaf akkuma bu'aas qabu miidhaas waan qabuuf yoo namoonni ammoo kallattii bu'aa qabeessatti fayyadamane kallattii salphaa ta'een hojjetanii bu'aa qabatamaa buusuu danda'an jecha. Gaaffii isa biraa si gaafadha. Akka mootummaa Itoophiyaatti yookaan Itoophiyaan gara fuulduraatti akkasii itti deemuu jirtutti 2030 bara 2030tti dijitaala Itoophiyaa jedhamee fiiddoo gara duraa irra jiran jechuudha. Dijitaala Itoophiyaa jechuun kun maal jechuudha? Akkamitti ammoo dargaggoon keenya keessa seenanii fayyadamuu danda'anii uummata bal'aaf ammoo uummata Gujii, uummata Oromoo, uummata Itoophiyaatii fi ergaa akkamii dabarsitaaf? Tole, Itoophiyaa yeroo ammaa kana saffisaan teknooloojii hordofuu jirti. Biyyittiin teknooloojii gaafa hordotte jijjiiramuu dandeette jecha. Qonna keessatti, fayyaa keessatti, diinagdee keessatti, waan hunduma keessatti teknooloojiin barbaachisa. Fakkeenyaaf yoo qonna keessatti yoo teknooloojii fayyadamne waan karaa dheeraa deemanii humna dadhabbii nama gaafatu karaa salphaadhaan qonna isaa qotanii bu'aa barbaachisaa buusuu ni danda'ama. Yoo karaa teknooloojiitiin fayyadaman. Yoo karaa teknooloojiitiin fayyadamin tokko maallaqa itti baasuu danda'anii bu'aa qabeessallee hin ta'an jecha yoo teknooloojiitti fayyadamanii. Yoo ammoo kallattii teknooloojiitiin fayyadaman humna xiqqaan bu'aa guddaa argachuu danda'an jecha humna xiqqaa qofaan. Artificial intelligence wal qabatee itti fayyadamni isaa salphaa. Itti fayyadamni isaa silkuma harka keenya harkaa qabnuun Wi-Fi connect goonee yookiin data connect goonee fayyadamna. Kan kanarraa hafee moobilii meeshaalee elektirooniksii garaagaraatti fayyadamuu dandeenya jecha. Waan communicate wal goonuu jecha. Laaptooppii, silkii kakkanaatiin itti fayyadamna.
yeroo itti fayyadamnu bu'aa isaa maanii kan jedhuuf bu'aa isaa saffisa nu dabala. Hojii keessatti bu'aa nu dabala jecha saffisa keenya dabala. Waan sila ofii keenya teennee barreessaa oollu san bifa salphaadhaan barreeffama gabaabaa barreessine inni ammoo barreeffama dheeraa nu barreessee nu fiduu danda'a. Akkaataa nuti barbaanne fedhii keenya eegee akkaataa fedhii keenyatti odeeffannoo haqa qabeessaaf odeeffannoo saffisaa nu kennuu danda'a. Fakkeenyaaf silkuma marka keenya qabnu kanaan AI irra seennee yookiin artificial intelligence irra seennee bakka search jedhutti jira achi tunnee kaane odeeffannoo guyyaadhaan naa kenni yoo jenne sagaleedhaan nu kennuu danda'a, barreeffamaan nu kennuu danda'a. Namoota dubbisuu danda'anuuf namoota dubbisuu hin dandeenyeef illee kallattii nuti barbaanne nu kennuu danda'a jecha AI. Kanaaf inni kun saffisa keenyallee saffisuuf eloo yookiin dadhabbii nurraa hambisuuf karaa salphaa ta'een dhaggachuu keessatti gahee guddaa qaba. Maal keessatti hojjeta? Fayyaa keessatti. Dhukkuba amma jiruu fi akkaataa dhukkubi namatti qunnamuu danda'u adda baasullee nu fayyada. Fayyaa keessatti jecha fayyaa keenya eeggachuuf illee nu fayyada. Qonna keessatti nu fayyada. Diinagdee biyya guddisuu keessatti hordofuu keessatti nu fayyada. Barnoota keessatti jecha barnoota keessatti dirqama googilii qofa gubbaa seennee barbaadachuu hin qabnu jecha wanni dubbinyu asuma jira jecha. Amma dhaloonni amma kan challenge itti ta'aa jiru laaptooppii birrii 90,000 80,000 bitatee harkaa qaba. Saamsingii iPhoonii bilbila ismaartiitti kamiyyuu harkaa qaba. Garuu waan beeku hin dubbisu. Dubbisee odeeffannoo gahaa waa irraan fudhanneef sababa dubbisee odeeffannoo gahaa irraan fudhanneef daldala keessatti, fayyaa keessatti, barnoota keessatti odeeffannoo dhabacha. Odeeffannoo inni argatu odeeffannoo tokko koraa argata. Gaafa namni tokko waan tokko dubbatee information tokko sitti himu yoo san AI'n yookiin googilii seentee search gootee argachuu dandeetta waan qabatamaa lafa jiru. Qilleensa guyyaadhaatu maarra kan inni jiru rooba ta'u qilleensa akkamii akka jiru haala rooba ta'u ho'aa fi qorra ta'u ho'aa fi qabbana ta'uu isaatu adda baafachuu dandeenya jecha. Bilbiluma keenya harka keenya jiru jecha adda baafachuu dandeenya. Amma carraa hojii hojjannaa ta'e namooti hojii mootummaallee akkasumas dhaabbilee dhuunfaan akkasumas hojii dhuunfaa isaaniillee hojjechuu danda'an karaa oolanii galanii search godhanii bifa salphaadhaan argachuu danda'an. Hojjechuu dandeenya, adoo hojjechuu dandeenyu, adoo humna qabnu, adoo beekumsa qabnu waan hin fayyadamneef dhalooti hiyyuma keessatti hafa jecha. Hiyyuma keessaa kufee hafa. Kanaaf namni tokko ofii isaa jijjiiruu fi ofuma isaatiif furmaata jecha. Namni isa jijjiiruu hin danda'u. Isatti jijjiira. Waa isaa barbaachisu irratti muratee cichoominaan agarsiisee hojii isaan galma geessuu danda'a. Namni hojjedhuudhaaf yoo hojjete waan namni jedheef hojjete malee sammuu isa amanteef ni hojjenne jecha. Kanaaf jijjiiramuudhaaf dargaggeessi tokko ofuma isaatu innuu murteessaa jecha. Mee mootummaa fakkeenyaaf yeroo duri mootummooti Mallas Zeenaawii yeroo wayyaanee biyya bulchaa turte yeroo filannoo fagaggeewu bu'uuraalee misoomaa tokko dhagaa bu'uuraa hin kennanii waan kana akkana isin hin goona jedhaa kaa'ate hin sobamu. Yoo filannoon dabaru wanni sun hafu. Amma mootummaa Itoophiyaa kana yoo ilaalle waan kanan tolcha piroojeektii kana hin jaaraa yoo jedha gaafa jedhe hojiirra oolchaara. Fakkeenya gaafa fudhannu amma dargaggooti kenna akka ifi hubadhee ilaaletti jechuudha obbo Dhaaddachaa. Waa'ee artificial intelligence kana yookaan dijitaala Itoophiyaa gochuu kana namoonni hedduun amanan jechuudha. Mootummaa amma garuu wanta hin tolcha jedhu tokko tolchuu jira. Amma bara 2030 jechuudha guutumaan guutuutti Itoophiyaan dijitaala teetee haga mana ifii ta'anii gabaa daldalatamu. Haga mana ifii ta'anii ergatanii ergaan sun bilbila isaatiin gara mana isaa dhuttu tolchuu jira. Isa kana dargaggoon hubannaa akkamii godhamuu qaban. Inni lammataa gaaffii isa dhumaa waliin wal qabate itoo kodersedee mootummaan barnoota kennuu jira jechuudha. Itoo kodersuun kun bu'aa isaa maal yoo baratanii xumura hoo akkamii baratuu danda'an hubannaa teknooloojiitiin wal qabatee hoo. Dijitaala Itoophiyaa irratti kan wal qabatu inni kun akkuma durallee kaanyee turre bu'aa hawaasaa waan buusuuf itti yaadame bu'aa guddaa qaba itti fayyadamisaa yoo itti fayyadamne jecha. Bu'aa kanan jenne lakkoofsaan kan bira gahuu hin dandeenye jecha. Itoophiyaan saffisaan guddattee jirti. Amma yoo magaalaa Finfinnee fudhannee Finfinneen duraan akkam turte
Yoo keessa yoo deemnu hi'a jootti. Foolii dura jechuudha. Duraan jecha. Foolii saniin namni qabamee foolii hin ta'ine fudhatee saayinsii dhukkuba garaagaraatiin namoota saaxilamaa turan. Har'a immoo mootummaan keenya muummee ministeera Dr. Abiy qabachuun magaalaa Finfinnee magaalaa qulqullina qabdu magaalota gurguddoo waliin dorgomtu akka Afrikaatti jecha magaalota biyyoota Afrikaa waliin dorgomtu keessa tokko magaalaa Finfinneeti. Qulqulloomtee jirti koriidarii isii daandiin karaarraa jecha ibsaan daandiirraa kun hundi sirratee durii keessa socho'uu hin danda'amu. Sababi isaa ibsaan waan hin jirreef hattuun bakka barbaadde nama dhoottee qabeenya barbaadde konkolaataa namarraa fudhachaa turte. Bajaajii garaagaraa namarraa fudhataa turte. Taksii garaagaraa namarraa fudhataa turte. Namoota keenya abbootii keenya haadholii keenya saamaa turani duraan jecha sababa koriidariitiif yookiin sababa ibsaan hin jirreef. Amma magaalaan misoomtee qulqullina argattee hattuun keessaa baddee haala gaariidhaan uummata jiraataa jira. Akkuma kana AI kanaan fakkeenyaaf dura ID garaagaraa waraqaan namaa kennan. Inni sun bishaan keessa bu'ee baduu danda'a. Teknooloojii wal qabatee hin jiru. Koodiin qabu. Wanni beekamu tokko hin jiru bakka bannaan badee. Onlaayinii irratti walitti hidhatee hin jiru. Amma naashinaal ID'n baankii walitti hidhatee jira. Inni kun teknooloojii uumuu keessatti carraa guddaa faayidaa guddaa hawaasa keenyaaf fidee jira. Ammas mootummaan ta'ee hin jiru irratti hojjechaa jira jecha. Inni kun kana caalaa hawaasa keenya fayyadamee bu'aa qabeessa akka ta'u. Biyyi teknooloojii hin dorgomne biyyi teknooloojii keessatti hirmaanne guddinni isii kufa. Kanaaf amma akka Itoophiyaatti haga bulchiinsa magaalaatti haga godinaaleetti gabbu'ee inni kun irratti mootummaa hojjechuu fi qabatee mootummaa irratti deemaa jira. Haala gaarii hojjetamaa jira jecha. Dubaas deebisaa haala barnoota keetiitiin wal qabatee jiruu dabarsite hoo bakki dhaloota keetii hoo dhiifama waliin gara dubaas hin deebisa. Bakki dhaloota kiyyaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa Gandaayira Quuttootti dhaladhe. Yeroo sanii lafa baadiyyaa keessatti waan dhaladhee fi mana barumsaa karaa sa'aatii tokkoof walakkaaf adeemaa barataa turre. Yeroo sanii waan barannee sadarkaa kana dhaqqabna fakkaatu gara magaalaa guddaa kanaalleetti waan baanu fakkaatu. Abdii guddaa qabna garuu barannee ifii keenya dabarree biyya akka jijjiirraa gammaatti abdii qabna. Adoo akkas barannu aga kutaa 12 dhaqqabee eegammoon dhaqqabee kaayyoon kee duraanii hojjetaa baankii ta'uu fedha. Fedhii an qabu. Nami marti gara maallaqaa kanaa sirriidha. Gara waan argatuuf fiigama keeree dhugaa. Gara kanaa kana fedhiin namaa ture. Fedhii kiyyaas as ture. Haalli itti socho'aa ture bakka hojjetaa baankii ta'a kan jedhu ta'a ture. Haa ta'u garuu eega kutaa 12 fixeen duuba yuunivarsiitii deemuuf qophaa'ee yeroo allaan akka kibba Oromiyaa kanaatti namooti keenya ogummaa gaazexeessummaatiin baratan hin jiran. Kan jiru nama muraasa. Miidiyaan meeshaa waraanaa biyya tokkooti jecha. Fakkeenyaaf humna waraanaa walii dhufa jecha miidiyaan. Humni waraanaa maanii waraanaa meeshaa waraanaatti waraana. Ogummaan gaazexeessummaan immoo jechaan sagaleen yaadaan kan waraannu. Maa waraanna diinagdee waraanna waan biraatoti kan waraannu jecha. Diinagdee odeeffannoo qulqulluu hawaasa biraan gahuuf fayyaa irratti qonna irratti misooma irratti waan garaagaraa irratti kan nuti hawaasa biraan gahuuf jecha miidiyaan kan inni fayyaduu fi odeeffannoo qabatamaa saffisaan hawaasa biraa akka gahuuf jecha. Kanaaf akka kibba Oromiyaa kanatti ilaalu namoonni ogummaa gaazexeessummaatiin baratane muraasa. Kanaaf akka naannoo keenyatti akka fakkeenyaaf godinuma Gujii kanaa wal qabateetu gaafa laallu Gujii Lixaa fi Gujii Baatillee wal qabatee gaafa laallu namoota muraasa jecha lakkoofsaan bira gahuu dandeenya. Yeroo ammaa kana garuu heddummataa dhufuu jira. Yeroo sanii fatuu garuu quuqama qabda. Quuqama qaba. Sababa quuqama qabuun dipaartimentii kana barachuu qaba kan jedhu murteesse. Akka chaalenjiitti ammoo yuunivarsiitii bara 2011 kan deeme. Carraan kiyya ammoo yuunivarsiitii Gondarii na dhaqqabe. Yuunivarsiitii of Gondarii na dhaqqabe. Achi keessatti ammoo rakkoo haala nageenyaa maan keessa turre. Achirraa ammoo jijjiirannee dhunnee gara yuunivarsiitii Bulee Horaatti deebinee dipaartimentii
journalism and communication kan jedhamu degree jalqabaatiin jalqabee sababa yeroo Gondar deeme san rakkoo dararraa haala nageenyaa keessa waan turree fi quuqama qaba. Adoo Yuunivarsiitiin godina Gujii keessa jiraatte carraan kiyya Oromiyaa keessa na dhaqqabee jiraate hagana deemee fagaadhee rakkoo haala nageenyaa kanaaf hin saaxilamu kan jedhu keessa kiyya bulee gaafa ammoo Yuunivarsiitiin na jijjiirte waggaa 3 barnoota dipaartimentii kana baradhee haga baradhu san ammoo poolisii barataa ta'uun bilook maasterii ta'uun hojii tajaajila lamummaati hojjetaa ture. Saba kanaaf ammoo ispoonsarshiippii Bariisoo Dukkallee Marsesii irratti naa kennanii reegulaariidhaan baradhee bifa adda ta'een xumuree amma dipaartimentii ittiin baradheen qacaramee Yuunivarsiitii Bulee Horaa hojjedhee ture waggaa tokkoof ji'a amma ammoo Finfinnee hojjechuu irratti dhaggamachaa. Finfinnee Communicationii fi miidiyaan. Communicationii fi miidiyaan daayirektara ta'ee jecha. Digirii jalqabaan journalism and communicationii baradhee digirii lammaffaan lammoon journalism and mass communicationii baradhee jecha. Gaafa PhD jalqabullee dipaartimentuma kanaan galmaan ga'uu barbaada fedhii kiyya waan ta'eef. Maafi namni tokko gaafa dipaartimentii wal fakkaatan gaafa barate bu'aa inni hawaasa kanaa buusullee bu'aa guddaa jecha. Amma as barate kana barate garuu barachuun gaarii. Barachuun gaarii hojii keessatti danqaa namatti hin ta'u jecha. Waa'ee baratan san sirriitti gabbuu isaan beekisaaf dipaartimentii baratan san cimsachuu, dubbisuu, appideetii gochuu irratti hojjechuun barbaachisa. Kabajamtoota daawwattoota kolbaa miidiyaa neetworkii dargaggeessa qaxalee fi jabaa cimaa kan jennu akka biyyattiitti qabnu keessaati obbo Dhaddacha waliin gaazexeessaa yookaan ogeessa gaazexeessaa waliin turree jirra jechuudha. Ergaa si keessatti dhagamtu maal dabarfata? Jalqaba irratti dargaggootaaf dhaamsan dabarsu anis dargaggeessa waan ta'eef umuriin dargaggummaa umurii ifi kenna deeggaramuu dhiinyee hawaasa kennaa deeggarree sadarkaa biyyaatti bu'aa buusuu qabnu. Waan xiqqoo harka keessan jiruun hojjedha. Waan xiqqoo harka keessan jiru jecha. Waan xiqqoo gaafa jennu namni tokko miliyoona tokko qabaatee mana hojii daldala garaagaraa banachuu danda'a. Miliyoona 2 3 qabaachee banachuu ta'uu danda'a. Nuti ammoo 5,000 qabnuun hojiitti 10,000 20,000 30,000 haga humna kennate jecha. Xiqqoo irraa kaanee gara guddootti deemna malee guddoo irraa kaanee gara xiqqootti hin deemnu jecha. Xiqqaa irraa jalqabuu qabne daldala. Yeroo ammaa kana dhibbatti kan himuu barbaadu namoota hojii mootummaa hojjetanus jeequuf hin jenne ji'atti waan kaffalamu san eegatan. Jala murameetti kennama irraa hidhatu ittiin dabalamu jecha. Namni ammoo daldale waan hojjetaan mootummaa guyyaa 30tti eegatu san inni ammoo guyyaa 2 3 keessatti argachuu danda'a. Gaafa kana ammoo jiruuf jireenya fi sirriitti fooyyeffata jecha. Kanaaf hojiin mana mootummaa qofa keessa hin jirtu hojii uummadhaa hojjedhaa. Akka namni kun hojjetee duroommate san nutis hojjennee duroommachuu dandeenya. Waan lamatti nama jeessa jecha. Tokkoffaa ani hin danda'u. Barachuu hin danda'u. Hojjechuu hin danda'u. Akkana gochuu hin danda'u. Akka abeluu ispoortii hojjechuu hin danda'u. Akka abeluu akkana ta'uu hin danda'u. Kasaa dandeettii addaati. Innis gaafa dhalatee guddatee dandeettii san dhaggate malee gadhaadhaa keessatti dandeettii san qabatee waliin hin dhalan. Kana beekuu qabna. Warra amma helikopterii garaagaraa, konkolaataa garaagaraa, wantoota garaagaraa, kalaqa garaagaraa warri tolchan kun eeguma dhalatanii eeguma guddatanii waan kana tolchanii jiran jecha. Xiyyeeffannoo itti kennuu qabna. Waa hojjennu tokko xiyyeeffannoon gaafa hojjennee jijjiirama guddaa buusuu dandeenya. Harka namaa eeggachuun dargaggeessarra hin barbaachisu. Kana inni lammaffaan ammoo odeeffannoo haqa qabeessaaf odeeffannoo dogonkoraa adda baafachuu qabna. Dargaggeessi garuma barbaade duuluun qabu jecha. Garuma barbaade duuluun qabu. Abbaan barbaade isa ofuun qabu. Yaada isaa beekuu qaba, hubachuu qaba. Kamti dhugaa eessa jirte kan jedhu adda baafachuu qabaata jecha. Kanaaf akkasitti hubannee adda baafannee waa hojjetuu qabnu hojii irratti haa dabarsinuuti. Amma dargaggoonni keenya baay'ee isaa TikTok irratti namoonni beekanu TikTok irraa kaffaltii argachaa jiran. Galii argatan. Isaan galii argatanii nuti ammoo bashannanaaf yeroo keenya sa'aatii 3 sa'aatii 4 sa'aatii 5 guyyaa guutuu ta'ee daawwataa oolu. Haga san hojii gaafa baanee hojjenne jijjiirama fiduu dandeenya jecha. Namni kamiyyuu namni dadhabaan hin jiru. Barataan dadhabaan hin jiru. Daldalaan dadhabaan hin jiru. Hojjetaan dadhabaan hin jiru. Gaafa an dadhabaa jedhee namni tokko ofitti murteesse gaafas dadhabaa ta'e. Inni bira addii kutannaa.
Anduruu hubamuu hin danda'u. Anduruu hojjedhee jijjiirama fiduu hin danda'u. Gaafa jedhee of ijjeessee jira jecha. Namni isa ijjeenne. Isatti of ijjeessa. Diinagdee keessatti, barnoota keessatti, fayyaa keessatti isatti of ijjeessa. Namummaan fakkeenyaaf galgala sa'aatii yookiin guyyaa keessatti sagalit du'u ganama waan jedhu qaba sa'aatii sadiitti. Akkan jirta jedhanii yoo gaafatan jaba. Hin fayyi. Lakki toomaa moti jedhee jedhuu qaba. Malee ganama sa'aatii sadiitti an du'eera namichi du'eera. Ofii isaatiif ijjeessa jecha. Akkuma gaafa akka kibba Oromiyaatti namoota ogummaa gaazexeessotaa irratti hojjetan baay'ee hin qabnu akkuma jenne yeroo ammaa kana keessa garuu sirriitti hojjetamaa jira. Dargaggoonni kennallee baay'ee irratti hojjetaa jiranii. Kanaafuu gamanumaan kolbaa miidiyaa neetworkii jajjabeessaa fooloo godhaa, laayikii godhaa, sheerii godhaa, bira dhaabbadhaa. Miidiyaa kun fooloorsii amma irra jiru kanaa mootii fooloorsii 100,000 horatuu qaba jecha. Inni xiqqaadha 100,000 iyyuu. Achi ol ta'uu qaba. Yoo miliyoona tokko ta'e miidiyaa uummataati. Sirrii. Hawaasa keenya tajaajilaa jira. Akka magaalaa Bulee Horaatti, akka godina Gujii Lixaatti sirriitti hojjetu jira. Odeeffannoo haqa qabeessa, odeeffannoo sirrii ta'e yeroo garaa keessatti Finfinnee ta'e ilaalaa ture jecha. Ilaalaa ture. Hundi keenya fooloo godhuu qabna, laayikii godhuu qabna. Odeeffannoo qabatamaarraa argatan jecha. Yeroo isaatiin saffisaan argachuu dandeetta waan ta'eef asumaan laayik, sheer godhaa cinaa dhaabbadhaa. TikTokiin akkasuma yuutuubiillee. Hayyee obbo Dhaddacha giiroo biraa moo wal dhagginee kan waliin hojjennu ta'a. Turtiin waliin gootee haga kana sa'aatii nu kennite biyya fagoo sarara dhuftee magaalaa Bulee Horaatti argamtee yaada gaarii cimaa dargaggoo ijaarfana. Waan waliin gooteef guddaa galatoomii yeroo biraa immoo kan kolbaa miidiyaa waliin hojjennu ta'a. Nagaan ulfaadhu horii deeban isin jedha. Isinillee ulfaadhaa galatoomaa gadaan quufaa gabbina horaa deebana. Hayyee galatooma.